لا وجين يا دنو جين كانت أبوليتي قوت جلسي أما ده كيرا تانان بري كي ناتي رجولا بري فوتو دبي كيستي بري توكو دبرتي توكو أما تيكا ولاف بري كوما دبا توكو هكو كوما دبا لما تيغا فتشوي غلي جولا هلا كنا كناف أكا فوتو نما ولي نكاني دي راوجين كانوا مسيرتي ما إيشي ده جاسما لي فول غلطياتي إيرا مدرب أرك ونيتي ذكرتون نيتنا كم تجيسته baka ozo kutan unda walin kodin baka dia kudin deni ma fakanya fa harar gai rais baka yura mas bidati galme dia dia kudin deni bakka barbadan ila aja pada namun itu kata ko tube kamti ila tube kam sakabdanu aja pada arsi ras shawar ras wala garas utu wandanu ojochu dandesanu ummata barati be kamti dabdan carra kan tifa yadama na wajino jadda mana kesan nubana kuta barbadirra mana kebani warra hattu shamarran hatajiru hakesatu hawala akuma ijibata kana uftaninu wali malatestani hatta mana kotti burmana ijibatat ifta mana kesanit harar giras kot esaras kot tokopa be kamti argata kara haqatin jira utuna mana rafsin utu gandana mana rafsin be kamti argata shamarran ufte folosi gote mana kelle copying share sigoti ofi jette be kamti kararti argatamu karadanu jira amma karan kun karara bijallatu kottati kanan be kamti argadda ila karaha qarati dubarti gammachisa haada ke boleti ke gammachisa irle bolosi goda dubarti le di folosi goda garu fashini namma oromo qaba ijolen oromo qaba tertu nama rasuda boto ta rasuda no woni suda bachu qaba ojo jechuda kolo sini kudata nulle gasira sini أنا بتجاز خيزان تغرا بارك يا خيزان تغرا رجع هنا وانا كان ندو ساتلهم نجرا سنيف والله وانا ندو سلا رجع إنه أنا رمان رجع أنا كنا نكرا نجرتي بني كنا يمشون نجرتي أرما رجع إنه بكا جولة تنجت تبان كنا ساتل باتة كمان خديه سودا فأرى راخارين تلين مدير النيو جناتي جواب دسوا جري Fogun tuh jadi itu lagi sih, ti muka antar kau sada gargara itu kan arkuman kami malah itu dua ekor atur re. Akas sih jadi ramu begiya, naga nagirat. Aisyah, kesan naik Aisyah boleh tiga sangkali sedua rabaratan, follow kau datani, takka mani kau bana miskin gargara me, bakka hundat argamti, warikan Kanada galani, warikan bakka hundat galani. Garu warikani suwarri Aisyah wajib tapi bolu kana kesa isim base aku ma Aisyah kana Aisyah pakai ko dati miskina gargara please biskut banaga la ilaha illallah Aisyah warahmatullahi wabarakatuh kabatu Aisyah isina magal teka ti muti kabat kanan dari butet Aisyah hai masa kare kenya lagi facu yanne mun ayye kalmatu mali dibike السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لول شير قدا إنياتا من جران دي مناتا وتكاتا تبكي إنياتا ما تقدر فتاتي بوري إسين فيدا. أيه. ترى درسني بقربي نجا ولدتين وده جالس سنين جدا مو بيخليل جرجر سومنا كيسيني بايوان تأف. نا والله التجريتي إن شاكو كنا في أكو ما بيكتتي timmi cakalee sanillee irra gahanii rannatti fakkaata. Irra gahame? Beekameera bilbila eeggataa ranaan jedhanii naadeessanii amma. Allahu akbar. Maatiin argamaa duukaa duuba. Beeyne irra jedhee namni naa dawwalee naan jedhanii naadeessanii warroonni. Sheetamaan faatiin qamaa jiru guruppii irratti dhaqiiti. Guruppii irratti dhaqi sheetamaan achi keessa jiru. Guruppii irratti argameera maatiin jedhi sheetamaamitti naannoo keessan hin beeku waan ta'eef sheetamaa mimmaa qulqulleeffatanu amma naa deemi hagan irraa ba'eetti nuti. Rakkoon qabanne daarakti madawwalaa ooleyyuu waraa guyyaayyuu amma duratti kana sagalee gara imootiin naa qaban. Deemiti guruppii sana sheetamaan kana seekaa roobee jira argameera jedhi ittimi haqqa qatanu maaliif maqaatu bada jira keenya rakkoon qabu keenya silaa akka tokko kan jiraa maqaatu bada wanni kun yoo dhikka shakkii wayii qabaata qulqulleeffatan dhaqiiti guruppii lattammanaa dhufe amaanaadha. Hayya rakkoon qabu anis dhimma qaba mubee rakkoon qabu gadi bu'anis nyaatamtuma waan ta'eef
durallee si himadhee ture. Ayyee birrii meeqa? Nama lama sitti himadhee jira. Ammas garuu ani wallaahi yoo kan nama gammachuu keessa jiru miti. Harmeen tiyya nagalaa dhukkubaa waan ta'eef wallaahi arga dhukkubsatanii hangaruu qalbiin na cabdee jirti. Ati harmee keessa sababa isaatiif mallaqa ammas sadaffaa nyaatamee jira. Harmee kee dhukkubattuudhaaf birrii ergitee jennaan si nyaatanii? Wallaahi lazimee harmee tiyya birrii 2,000 itti kennee 1,000 naa erganii. Harmeen kee dhukkubanne aboo nama kanaa jira. Namni nama buusaartan nama buutina. Ergi footoo naa ergi gifti. Footoo si ergaa ramee narraa dhagaa wallaahi dhugama siin jedhaara Mubaarak haati tiyya nama gulukoosii fayyadamaaru dhibee baay'ee miidhamtee jirti. Anamma dhibee isaan dhukkubsatan dubbachuuf ammoo hin danda'u. Kana jedhee afaan hin qabu waan ta'eef akkuma waliigalaatti uummata keenya waan fixaarullee inuma beeytanii ani dhukkubsata harmeen tiyya dhukkubsatte kana jedhee hin danda'u. Sababa namtichaan sun mallaqa na nyaateef dhukkubni haadha tiyyaatuun asii biyya alaa deemee biyya alaatti ilaallamee ka sadaff nama sadii walirra qanabba'ee si ergee jira hin beeyta. Namni lamaa ka duraati achi asillee birrii 2,000 itti kennee 1,000 biyya naa ergee 1,000 narraa hambifateera ka sadaffaa kunis. Ani yoo haadha tiyyaan guyyaa takka gulukoosii hidheef ana waan guddaadha. Shilinkiin takkitti yoo narraa buute ana dhidhifti malee abbaa sanii dhidhiftu. Haati tiyya nama baadiyaa keessa haakimii mana itti waamanii guyyaa guyyaan gulukoosii itti hidhan. Sa'aatii ammaa kana dawwaltee gaafachuu hin dandeetta. Ani yoo jasaa wayii qabaadhe jechaaf dhimmicha kalee ati asirra dubbattu sanillee dhimmame rabbiin ammoo waa hin namarraa wanna hin taane deebisa jechaaf an akkasi gubadhe galee isii argaan jiru ka jedhu dubbadhe. Kanaaf amaanaa rabbi sitti taatu yoo gulukoosii guyyaa takkaallee irraa naa hidhan. Nan beeka namichi kun kanaan duratti himatamee jira. Wal sataruun hin taatu. Namicha kana anatu bira dhaabate wallaahi billaahi natu bira dhaabate anatu akka inni hatu godhe jechuun danda'ama. Natu bira dhaabate rabbiin sodaadhu kenniif jedhee kennuu didan nama sadii hunda jiraayyuu nan beeka himatamaniiru kanaan dura. Ijoollee na taajjaba. Elaa kunoo dhageessanii Oromoo haadha koo dhukkubaa birrii kana biyyatti naa galchi jennaan nyaachuu caala wanni nama gaddisiisu ni jira. Haadha koo dhukkubatti birrii kana biyyatti naa galchi jettee itti kennannaa nyaachuu caala wanti nama gubu hin jiru. Mee suuraa isaa baasi si ergeera si ergeera suuraa isaa akka sadaffaa si ergee jira. Mubaarak yoo dhugaa dubbanne kun amma maafiyaa gurguddaadha. Dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Kuni kanaatoo hin qabne kayfillee hin qabne ka kana boodallee ammoo jiraachuuf hin taane jechuudha. Nama musiiban ilmaan Oromoo haadha qabdan. Ilmaan Oromoo haadha qabdan. Ilmaan Oromoo haadha qabdan. Kana ergi jedhee mallaqa san fudhateetiin hin nyaatu kuni qubatti si ergaa jarri nama sadii kunniin dura na nyaattee jirti. Inni kun isa dura si nyaate miti. Ka dura na nyaate ammas footoo nama afuriin niititti na jalaan jarjariiratti footoo hundayyuu dabarseera asitti mootii qabadhati. Ummata Oromoodhaa rabbii ija nama qabaa. Namichi kun himatamee kanaan duras footoo isaa maxxanseen ture. Shiftaa guddaadha. Viidiyoo irratti hojjettuu ani nan hojjedhaa duwit naa godha. Namichi kun wallaahi wa billaahi kanaan dura himatamee akkuma kanatti footoo kanaan dhiyaatee jira tokko jedha. Namichi kun illee yaadattu yoo ta'e dhufee boohee hin qabu jennaan waliin boonye himatamee jira kanaan dura. Wallaahi wa billaahi namni kun inuma dhiyaata lakkoofsa illee qaba. Yoo inni dhiyaatee kanaan dura hin dhiyaanneen Mubaarak jedhee sobduudha naan jedha sagalee kiyya waraabbadhaa. Hattummaadhaan himatamee jira kunis. Isa kanan hin beeku. Jarri kun si nyaatanii? Dawwara adii kana kunoo ka sadaffaa na nyaate kama dawwara adii kana. Kan haadha keetii nyaate moo lakkoofsa kana laa warra kaan nan dhiyeessaan lakkoofsa jalaan qabaa. Jalaan lamman. Isa kana lakkoofsa asuma irratti nutti miti. Dawwalan dhimma haadha keetii. Qomaan hin beeku waasaappii irra galee isinii kenna qomaan hin beeku. Annan kenna lakkoofsi isaa mata rashaan meeqa ilaali turraan bahin ilaali annan kenna lakkoofsa ergitee taate. Mucaan kun lakkoofsi isaa dhumti keessatti duunaan ijoollee arsiiti
Ijoollee arsii nageellee maal jettan sana. Mucaa arsii kaleessa ture sana namni maatii nu arge intala kana kaardii guuttattee jechuudha laa Dubaayin keessaa laalaa. Dubaayin keessaa kaardii guuttattee arsii keessa barbaaddee maatii gurbaa Suudaanitti du'e namni nu argamsiise mucaa kana. Sheetamaa miillee nan barbaada asanatti nan dawwalaaf na waaman. Waa'ee mucaa kana irratti hin qooswan. Falmattuu wallaahi billaahi nama birrii meeqa baaftee mucaa arsii du'e sana maatii biraan gahuudha tattaafataa turte mucaa kana. Warruma akkas tattaafatantu nyaatamaa jira. Lakkoofsaan umurii isaa 39 inni kun moo 58. Ka 39 la ka isaa ergeen jiru ka isaa 13 dhumti ka 39 tiif 58 ka Mustafaati. Mustafaan isa kam? Mustafaan ka kooti jinsiisan ka awwala waadaa hin qabu jedhee ka'ee deebi'een arrabsiisanis ka isaati. Kan isa kanaati? Ka isa kanaati miti jarri kun ammoo lakkoofsa gara 3 qabatanii amma biyya galeera inni kun akkaawuntiin inni irra na argisiise biyya risiitiin sun ka biyyaati. Akkaawuntii isa biyyaan qabdaa? Hin qaba risiitii hin qaba risiitii mobaayil baankiin erganeerani lakkoofsa. Na dhagayi. Nama biyya jiru dhiisii nama akkaawuntii qabu rakkoon qabu namichi kun kanaan dura dhiyaachuu didee badee gatii ta'ee fi akkaawuntii isaa ka biyyaa sana amma qobaatti naa ergi. Lakkoofsa gurbaasa kaanii naa ergi. Kan isa kanaa meeqa lakkoofsa? Umri isa? 39:58. Ijoollee wattaaddarri qabadha. Dawwalaatii mana mubaarakitti barbaadan ta'edhaani. Duwwaa 5 39. Laa dhumti 39 ani irraan beeku barsirruma ergee raamuu bee. Duwwaa 5 yeroo lama. Duwwaa 5 24 81 39 itti dawwalaa mana mubaarakitti barbaadan ta'edhaani. Ammas lakkoofsi lama qaba miti inni? Lama qaba. Kabiraa dhiisii hagaate dhukkubsattee iyyuu nama meeqa itti ergee sunniinuu natti taphate sanniinuu wala osoo danda'ame warraan itti himadhee natti qoosisan sila sitti dhiyeessaa iyyuu jaarsummaa achi asuu qabanii. Mucaanumaan qabu jedhanii. Jaarsummaa kana booddee jaarsummaa hattuu wajjin jaarsummaan taa'amu hin jiru. Duwwaa 5 ammas lakkoofsa kan biraa. 61 60 26 58. Yeroo isin deebi'aa duwwaa 5 61 60 26 58. Dawwalaa mana mubaarakitti barbaanne jedha. Waa inni jedhu natti himaa anis kunoo itti dawwalaan jira. Biyyarraa. Dhumate. Ofii jedhu nufa yoo ammoo nufu jedhe rakkoon qabu. Maaliif gurbaan kun dhufee nu azansiisee an dubbadhee fi bakka maallaqaa kafalu jedhee akkamittiin tanaadha. Kan gurbaasa kanaa mana ergi giiftii gosa jallaabiyaadhi. Jabaatu kana barbaanna kana isa haadha kee. Maqaan isaa inni kun? Ammuma si erga bakka. Gammee Aliyyeeti. Inni kun Mustafaa Saadoo jedhama inni kun la maqaan isaa. Mustafaa Saadoo jedhama inni kun. Itti dawwalaan jira. Maqaan isaa inni kun? Gammee Aliyyeeti. Lakkoofsa isaa si ergaa maayikii cufadhee. Maayikii cufadhu amma gadi bu'inaa argi. Namni rabbiin sodaattan. Namni haadha qabdan sheer godhaa. Isa bira dhaabate illee nuuf fidaa gaaya. Isa bira dhaabate illee nuuf fidaa namni rabbiin sodaattanu namni armee keessan dhukkubni hin argin. Mucaan kun kaleessa yeroo Abdurrashid dhufee mucaa kana ijoollee Arsiiti ni du'e jedhani maatii biraan nuugaa yeroo jedhamu nama kaardii barbaaddee maatii sitti bilbiltee Arsii Nageelleetti ergitee footoo guruppii sheetamaam keessa jiran sheekaa roobee keessa jiran keessatti akkuma waadaanuu galte kaardii ishii baaftee dadawwaltee ilaalaa nama maatii mucaa du'ee nu argedha falmattuun. Rabbii yoo sodaattan guyyaa qiyaamaa yoo sodaattan nama 10 itti sheer godha. Nama kanallee isa footoo biraa mul'atu kanallee naa fida. Namni suuraa waliin ka'uu agarni baqatutti waliin dhiyeessina. Inni suuraa waliin ka'e kun maqaan isaa eenyunni? Warri Dubaay rabbiin sodaadhaa waliin satarina haadha qabdani. Waa biraan nu gargaarina warra maqaa haadhaatiin maallaqa ergee nyaatamu kanarratti nu gargaara. Ilaa rabbiin sodaadhaa. Haati hunda keenyaa yoo haadha. Utuu maallaqni kun hin qaqqabin yoo haati jalaa duute mucaan kun oromummaa waakkatti.
isuma dhuguma. Dhageessani wanni kana caalaa nama gaddisiisu hin jiru. Ijoolleen shamarranii yeroo biyyatti birrii ergitu waa malee miti yookiin haati dhukkufannaan yookiin dhimma wayiitiif ergiti. Kanaaf hundi keessanuu nama kun godhatti sheer godhaa. Namni beektan nan beekaadhaati. warra zala jirtan nama share copy link godha namarratti share godha warra zala jirtan yeroo takka takka warri gastii gasii jirtan irraa kaastanii jechuudha. Ayyiko aboon galchin dhiiranatti mukatti galiiti wal qaba. Otuma qabu dhiiranatti galchin. Dhageeffadha warroonni zala jirtan Nama galchinaa kanas nama galchinaa dhaabaa. Aisha nama hin galchinaa uummata keenya yoo dhageessu ta'e nan jechuudha. Amma dhimma falmattuu gadi baatee kanattuu ta'uu qabdi gadi baatee Oromoo na gargaaraa jechuu qabdi. Hojjettee haadha siitii argitee maallaqa sii nyaatamtee dhimma biraa irratti hojjetu yoo kotti bayyina jechuudha. Gizee lama galfamtee gizee lama nu achi haasaan dinaata nama natti hin galchinaa amma gaasaati.